Soomaaliyaan yoom diroonii naleelti yoom diroonii walalee lama Abiy yoom diroonii galluqqifataa malee yoom kana godha takka yaanne hin beeknu nuti. Isinii galee Jimmy Geera malee qabsoo waa'ee qabsoo amma rakkoo jiru waa'ee gandaatti nan galchina hanganda miti waan ishee itti mutu jira amma fakkeenyaaf qabsaa'uun biyya bulchuuf miti qabsaa'uun kanuma qofanatti biyya isaa bulchuuf miti hangaa biyya isaa ta'uuf miti kan qabsaa'u namni kan qabsaa'u namni biyya bulchuuf qabsaa'a miti guys moo nan dogoggora kanaaf inni qabsaa'e bulchaa irra hidheetanii bar jechuun nu naasofsiisina namni biyya bulchuuf qabsootti seena miti kan inni qabsaa'e injifate jedhamu yoo injifate biyya sana bulche miti kana miti guys waan dogoggora dhiifama naa godhaa isinii galee waan hin taanetti dangalchinaa jechuudhaan isinitti himaan har'aan wallaahi isin meetaa'u hin taane namni kan qabsaa'uuf biyya isaa bulchuuf hoggansa biyya isaa ta'uuf biyya isaa irratti abbaa ta'uuf kanaaf biyyi qabsaa'in biyya koo irratti abbaa ta'ee jedhaa jira si galee Abiyyi qabsaa'in biyya koo irratti abbaa ta'eedhaa jira isa kanaaf akkasitti hubadhaa jechuudha kana ati naan taane jechuu dandeessaa mormuu dandeessaa biyyi qabsaa'in biyya kiyya qabsaa'ee lolee hidhadheen biyya kiyya hoogganaa jira hudduu keessa nu hoogganaa jira barraa biyya rasaasa milishaatiin hudduu keessa hudduutti nu naqee nu hoogganaa jira barra wallaahi billaahi rasaasa milishaa hudduutti nu naqee nu hoogganaa jira barra isaa milishaa si dhukaasuu hin beekne nu hooggane barra milishaa si zimmettee gommaa rukutaatti lubbuu namaa keessa baaftu nu hoogganaa jira barra maal godhare maal gochuu dandeenya jire milishaan rasaasatti kennee gaafa qonnaan bulaadhuma wayii qabee rasaasatti kennee nu tumsiisaa jira bara akka feetetti nu tumaa jirti sirii galee milishaa meeqannatti kakate gaafa hin galeef jechuudha wallaahi billaahi nu tumsiisaa jira akka fedhetti milishaan kilaashii qabachuun beekne nu tumsiisaa jira maal goonaree jalatti bulla malee ofee giitaa eeggadhee waraabetti maaliin arrabsitu gaafa deeggartoota biyyi arrabsiti amma milishaan nama tumuun soba gaayis milishaan nama tumuun soba abiyyiin bulchuun isaan soba miti jechuudha kun isinii galee abiyyiin nutumaa jira biyya bulchaa jira nutumaa jira akka fedhetti nu cafaqee biyya bulchaa jira fedhii keenyaan osoo hin taane giddaajiidhaan biyya bulchaa jira utuu nuti hin barbaadu jennuyyuu nu bulchaa jirre nu bulchaa jira fedhii keenyaan osoo hin taane dirqiin nu qaxaqqatee hanqaxqixoo jira nu qaxaqqatee nu bulchaa jira natu isin bulchaa isinii taana jalatti bulaa isiniin ta'u isin ajjeesa dee allayyaa naqaa jira nama isinii galee kanatti jalatti bulaa jirra jechuudha isinii galee isa kanaafi akkanatti hubachuu danda'uudha qabdan isinii oo isinii ta'e na jalatti bulaa oo isiniin taane allayyaan isin naqaa jedhe allayyaan nu naqaa jira jechuudha kanaaf biyya jalatti buluun dirqama fedhii osoo hin taane dirqama jechuudha aangorraa kaasuun hin danda'amu namichi waraana jaarrattee diroonii bitattee diina si harka qabdee dhungatti rakkanne waliin namichi badha abbaa giddiyyuu nutti erge abbaa giddiyyuu milishaa godhee nutti erge namichi abbaa giddiyyuu milishaa godhee nutti erge miidiyaa kana irratti jechuudha kanaaf biyyiin hin dandeenyu gara yaada kiyyaatti deebi'aa dhiifama naa godhaa wanatti mufattanii abiyyis Yuwaaris marroos hin jaallanna garuu biyyiin aangorraa kaasuu yeroo fudhachuu danda'a hin ka'u namichi balaadha musiibaadha fakkeenyaaf biyyi kana aangorraa kaasuuf kan mootummaa biyya tokko kan barbaachisu hidhannoodha inni diroonii inoomishaa jira gaayyaa keessa bahe sinii galee gaayyi sinii galee abiyyi keessa bahe rakkoon jiru diroonii inoomishaa yeroo hidhan soban ta'u inni lammaffaa waraana ijoollee isa biyyi giddiin kaabineen gandarraa qabdee itti naqaa jirti jechuudha giddiin namni Itoophiyaa fayyaa waraana ta'e dhumaa jira raayyaa ittisa biyyaa ta'e dhumaa jira fayyaan Itoophiyaa isin quban qabdan malee giddii qabamtee daa'imni gaafa dhalattu akka namaa eenyura qottiitti darbamaa waraana jaarrataa jira jechuudha abiyyi waraana jaarrataa jira wallaahi billaahi dhugaanuma kunaan dhugaanuma ni maqaa abiyyi jaallachuu waan biraatti dhugaan sirii galee isa kanaaf abiyyi waraana jaarrataa jira maal kan gorra kaasareen waraana amma funyaanitti ijaaraa jira diroonii himnoo mishataa jira nu fixoo kutateera aanilaa aan akka kiyyatti akka tokkummaatti warra kaanis hoon jaalladhe an duun barbaadu nan jiraadhaa nu bulchee waan bula duun barbaadu maaf an du'a maal qabsoo Oromoo sakamiif Oromoo sakamtu qabsaa'ee galata walii galche qabsaa'ee deebisee rasaasa walitti naqaa'u wallahi billahi Oromoonni walii qabsaa'ee deebisee rasaasa wal ajjeesa maaf an du'a reen duun qabu akka kiyyatti abiyyumti taayaan lubbuun jiraannan rakkoon qabu oona biyyi tuquu dhiise lubbuun jiraachuun ina unnoodhu waan ta'eef lubbuun jiraachuu waa hunda caalaa jechuudha sinii galee amma biyyi nama isa tuqe malee waatti bu'aan jiru waan ta'eef abiyyitti bu'uu dhiisee lubbuun jiraadha bakka hallaqe yoo qabsoo ta'e immoo qabsaa'onni Oromoo hidhatan gantuu jedhaman oonni jechuudha amma fakkeenyaaf nama Oromoo waggaa beeka lolaa gaafa sanyiin galu hattuu gantuu maal jedhamaan turre anuun qabsaa'e soon guyyaa tokko qaama isaa faallaa deeggare gantuu jedhamuun koonoo sinii galee milishaan rabbii milishaa kana qajeelchu ennaa akkasii ama borishaa yaada qaba jedhaa jirta si argeen ture yaada maalii qabda
itti fufamoo isinii taa amma iyyi nusi abiyyi aangorraa buusuu hin dandeenyu wallahi billahi dhugaa isiitti man hin danda'amu namichi balaadha namichitti milishaa kan nutti dhiifte yoo amma feete nu allee ilaalite waan ta'eef hin dandeenyu wallahi hin dandeenyu aangorraa buusuu jala surraa fudhaa maal dhugaa walitti himna hin dandeenyu wallahi amma feete milishaan nutti afaccamti malee fudhata milishaan hin baranne rasaasa goommaan dhaayettee morma namaa keessa baasaa jirti wallahi billahi hin dandeenyu aangorraa buusuu milishaan akkana fayyaan qawwee hidhattee namatti dhukaafte jechuudha amma oromiyaa keessa milishaan fayyaan qawween si rukuttu ati waa himte sirii galee waati waa himte milishaan rasaasa si keessa baafte dur kun hin jiru akkatti qabsooftu siisa tara oromoo dheedheeyyuu namni sirii galee aangorraa buusuun hin jiru milishaa yu aangorraa buusuu dadhabne wallahi milishaa yu inni kachiifne inni qabsoofne an qabsaa akka kootti milishaa kana ni kachiise inni qabsaa inni dadhabe itti hidhatte milishaa eegasi qawwee tokko malee dhukaa'u amma lama sadii dhukaa'u eegale jechuudha wallahi billahi tokko caalaan dhukaa'u eegasi qawwee milishaa amma sadii afur dhukaa'u jechuudha nu rakkifte milishaa kana irraa dhiika hidhee nu qallaaleen hin taamne jechuudha hin danda'amu jechuudha milishaa kana iyyuu ikkachiisuun abiyyi ikkachiisuu miti milishaa kana iyyuu ikkachiisuu wareegama barbaada wareegama barbaada milishaa kana iyyuu ikkachiisuun gaafa jawwaar milishaan miila bitaatiin nama dhiittee guyyaa lama kolfeen dhugaa dubbate waan keessa jiru way dubbate beekitu milishaan miila bitaan nama dhiitti hin danda'amu garuu rasaasatti kenneera bitaa miti amma rasaasaan nama dhiitti milishaan abiyyi milishaa fayyaa rasaasatti kennee fiteera duruu milishaan hundi rasaasan qabdu bara isiin qabdu tokko dhukaati ganda zoonii tokko keessaa milishaa tokko faatii rasaasa qabdi inni kaan hin qabu taraafaa qabatti rasaasa jechuudha amma milishaan hundinuu rasaasa baatti hundinuu dhukaaftu ati waa himte sitti dhukaafti sirii galee kanaaf abiyyi aangorraa kaasuu miti milishaayyuu aangorraa kaasuun ulfaatee jira jechuudha milishaayyuu aangorraa kaasuun ulfaatee jira inni ulfaata biyya aangorraa kaasuun baay'ee ulfaata kanaaf siyaasa laalaa jechuu barbaade ta'u wanta suuraa kana fidee fi warri kun warra kaleessa wala jeemnu malee Abaasaandara Somaaliyaa keessaa ariyattee Abaasaandara Somaaliyaa keessaa ariyattee Abaasaandara Itoophiyaa jechuudha Somaaliyaa kana keessaa bayna biraa itti ariyattee waa hunda gootee shuuf siyaasa laal har'a laal akka jirritti harka wal fuudhee walitti kolfan ilaal har'a siyaasaa jechuudha adeemsa siyaasaati jechuudha Oromoon wal ajjeesu malee siyaasan gonfatu miti shuuf siyaasa laal ilaal siyaasa laal kaleessa diroonii wal albaamnaa biyya walii finnaa jetti shuuf siyaasa laal namichi tooftaa beeka tooftaa malaa beeka namichi kunis musiibaa biyyi kunis wallahi billahi musiibaa wallahi hin danda'amu wallahi musiibaa akkuma inni itti marroo kanatti malee akkana fidee itti godhachuu dadhabe wallahi malee hin danda'amu namichi marroo kana qofatti maluu akkam dadhabe innoo mala jaal marroo kana akkamitti itti malee harka fuuchuu dadhabe na ajaa'ibe namichi ittiin jabduudha siin bosonaa sun wallahi billahi harka marroo kana akkamitti harka fuuchuu dadhabe namichi kun musiibaadha oo diina isaa hunda daraarfata oo marroo kana akkamitti dadhabe waan jedhantu natti dhaga'ame xiqqoo sirii galee wallahi billahi marroo kana akkamitti marroo harka fuuchuu dadhabe na ajaa'ibe innoo diinota isaa deeme harka fuudha utuu marroo kana harka fuudhe maal goona nuti amma sirii galee girisaan miidiyaa isa dhixxislaa utuu marroon harka wal fuudhan siyaasa jechuun adeemsi siyaasaa kanaa jechuudha siyaasa biyya wal ajjeesee ka'e wal gadaafatee ka'e walitti duulee ka'e harka wal fuudha deebi'e jechuudha siyaasa laalaa siyaasa kun jechuudha ilaal siyaasa dheengada Somaaliyaan kun Abaasaandara Itoophiyaa sekendii sa'aatii 48 kenniteef gabaasaan turen akka tokkummaatti jechuudha bayna keessaa itti sin ajjeesa Itoophiyaa namni deeggare tokko biyya koo keessa jiraachuu hin danda'u wallahi billahi Itoophiyaa namni deeggare tokko itti Somaaliyaan ibsa baafte namni Itoophiyaa deeggare mootummaa Itoophiyaa Abiy bira dhaabbate tokko biyya koo keessa jiraachuu hin danda'u sirii galee biyya si lammiin siya biyyi deeggare iyyuu keessa jiraachuu hin danda'u sirii galee siyaasa Isaayyaas Afeworqi akka godhee Tigraayin tumee Abiyyi kun waraana Isaayyaas Afeworqi Tigraayin kanaan ittiin tumee gaafa waraanni Isaayyaas Afeworqi harka jettu Tigraayin qobaa isaa raaromee eegtiraa biraa harka fudhatee gale namichi siyaasaan kuteera namichi siyaasaan kuteera wallahi billahi kuteera Isaayyaasiin kana Tigraayin tumsiisee waraana Isaayyaas kanaan tumsiisee gaafa raaramaa Isaayyaasiin hin beeku zool bareessattan si beeka yaa Isaayyaas Afeworqi jechuudha sinii galee kanaaf biyyi hin dandeenyu siyaasa laalaa jechuudha kan suuraa kana fide siyaasni garagaltoodha maraammartoodha hin sobani malee aangawoonni hin sobani malee dantaa siyaasaa malee eenyu miti jechuudha amma Somaaliyaan karaa nagaan Itoophiyaan baaran argatte waliigalteen baara miti waliigalame ammas karaa nagaan akka baara argattu waliigalameera yoo Abiyyi kun Somaaliyaa harkaa baaran fudhanne ta'an alaalaa namicha deemsa beeka waan ta'eef dhaqee waa tuqee waa kaasa qaadiyaansaa dhaqee rabbasha jechuudha bakka sanyanyaan dhaqee uqqatee Somaalilaandii fan biyya godhe maqaa biyyummaa
maqaa biyyaan itti moggaasise Somaliland dhaqee tuttuqa dhaqee waa tuqa jechuudha. Maal akka lola jaallata sila namichi. Maal akka waa loluu dhaqee Somaalee nagaan ciibtu. Wal nyaachisee wal ficcisiisee achi keessatti hiriira baasisiisee Somaalee dirree lolaa godheessuutu maallash keessaa hidhe ammas. Maal musiibaan hin boona bichi. Tokkoffaan Masrii harka marachiisee Isaayyaas Afeworqii harka marachiisee namicha Somaaliyaan ofitti qabuunsaa jechuudha. Gaafa Somaaliyaan Itoophiyaa wal lolteetti jedhamu Isaayyaasiif Masriif zargii ture jechuudha. Wallaahi bilaa Isaayyaasiif Masriidhaa fi zargii ture jechuudha. Gaafa jirra Ankaaraatti walitti Ankaaraa Turkii Ankaaraa kaatti harka wal fuudhan immoo gadda ture jechuudha. Shuuf siyaasa beekaa danda'u amma Jawaarii akka inni harka biyyii wal fuudhu kabajaan gaafannaa jechuudha. Kabajaan gaafannaa akka Jawween diinni bakkeeyyoo kanatti harka wal fuudhaa jira inni biyya wal irratti diinna inni biyya tokko immoo harka wal fuudhuudhaa qabaa jechuudha. Sini galee gaayis. Inni bakkee harka wal fuudhu amma kaayyoon Jawaarii fi Abiyyiin harka wal fuudhuudha. Jawaaris bakkee taa'ee nutti qabsaa'uu dhiise Abiyyis mana keessa taa'ee ofirraa ari'uu dhiise harka wal fuudhuudha kan nuti barbaanne. Marroo kana faa'utu akka harka fuudhee marroon kun ishiin jedhu boobalaa wayiiti boolla musiibaadha walla abuu marroo kana waa hin jabaadha fakkaata walla bila isheetti namichi dhufuu didde bakka badduudha namichi marroo seedhamtu sun jabduudha walla badduudha gaafan jedhu arrabamuu miti balaa wayiiti maaloo harka fuudhee dhufe maal abbaasii deemee biyyuma kana guyyuma tokko suuraa kee bosolatti deebi'ee waliin silaa maaltu maala kan bareeda sila ennaa diinonni bakkee akka irratti wal doorsisaa oolee siyaasaaf akka irratti wal eenyu godhaa oolee siyaasaaf akkasitti wal laaqamee wal doorsisee diroonii warri kun jedhanii har'a gaafa nama guyyaa tokko wal loleen fakkaataa suuraan kun gaayis nama guyyaa tokko wal loleen fakkaata nama guyyaa tokko ibsa wal irratti baaseen fakkaata nama guyyaa tokko abaasaandira wal keessa ari'een fakkaata nama guyyaa tokko daaraansi godha kaartaaraansi balleessa waliin jedhen fakkaata guys in fakkaata in fakkaatu jechuudha nama wajjin jiraataa ture nama icciitii walii fakkaata jechuudha nama wajjiniin galaba galgala bishaan dhugee kaa'aa jiru nama wajjin bishaan daaku nutti fakkaatan diinonni lama dhufanii sini galee mee erga dhaagaa girisaan na arabsitan nus erga dhaamaa na arabsitu miti innaa Abiyyi kun xonqaayii wayitii nan shakka namicha Abiyyi jedhamu kun xonqaayii wayitii dheefaan shakka Abiyyi kun waan xonqoo laalaata yaanu shakkuu eegaleera waan xonqaayii wayitii moo namichi kun musiibaa wallaahi billaahi dhaqee Finfinneetti keessa garmaamaa jiru sirii galee Makroonii Maayinuweeliinis mootummaa Faransaay jechuu dhiisee hiriyaa koo lubbuu jedhe jechuudha hin jenejjene jechuudha Imaanuweel Makroon isa masaraa mootummaa haaromse sana jechuudha. Amma masaraa mootummaa Itoophiyaa Imaanuweel Makroon haaromse quba qabdu miti gaayis. Imaanuweel Makroontu haaromse masaraa mootummaa Itoophiyaa quba qabdu miti gaayis. Imaanuweel Makroon haaromse bara namichi musiibaadha jechuudha. Amma deeggartoonni jaalmarroosi please akka Abiyyi jaalmarroon harka wal fuudhan barbaanna akka Oromoo tokkotti. Taap iskiriin godhaa gaayis. Akka Oromoo tokkotti wanni nuti barbaannu jaalmarroo fi Abiyyutu harka wal fuudhanii jawwee si naraarsi na gaafa sana jechuudha. Jawwee kottuu galii Abiyyutu si waamee jennaan gaafa sana jechuudha. Deeggartoonni jawwee immoo waan jedhe seetii natti duulti bo. Yeroo ati akkas jettu girrisaan maraataa jirti. Maaltu girrisaan maraa jiree kun girrisaan sun fayyada. Girrisaan Somaaliyaan fooq galaanni diimaan nun fayyadu. Somaaliyaa woy jettan sun hin deennaa jechuudha. Ammoo Somaaliyaa arrabsitu boo rabbisi hin qorri bara. Siyaasa waa arrabsuu rakkoo guddaatti nama geessiti. Siyaasa ilaal siyaasa maraammartoona ilaal. Abiyyi kaleessa Somaaliyaa waliin wal doorsisuu irra darbee sadarkaa diroonii walitti gad baafachuu irra ga'e jechuudha. Sadarkaa wal cafacafuu irra ga'e ture jechuudha. Siigalee sadarkaa abaasaandara walii ari'anii sadarkaa cimaa irra ture jechuudha. Inni akkanatti kolfe kun mee maaluma himee akkatti kolfisiise Abiyyi namicha kan. Maaluma rakkoo akkanatti jira kolfisiise gaayis. Sini galee nuti Abiyyi hin jaallanna Abiyyis keenya bara jawweenis keenya marroonis keenya mitiire adeemsa Abiyyi kana biyyoota olaa irratti godhaa jiru baay'ee jaallannaa jechuudha. Namichi akka kanatti shuuf siyaasa. Namichi kun siyaasa nyaatee bishaanitti dhugee laata namicha Abiyyi jedhamu kun. Ergamaa yoo jenneen ergama wayitii moo namichi kun jechuufis rabbumaa walitti nu buuse jechuun malee namichi kun tarii siyaasa gaafa lafa buutu nyaatee. Maaliif siyaasa isaa kana mootu Oromiyaa keessatti godhe maal godhere?
qorichaan tuqee dhugaa namichatti tutte fakkaatti. Qorichaan tuqee qorichaan tuqee tokko qorichaan tuqee qorichaan tuqee hin danda'amu amma biyyi kuni kana qofa miti yeroo hedduu mee ilaala yeroo hedduu jechuudha waan kana waliin makee dhaqee dhuma irratti nagaa fide jechuudha ammoo badhaasa wayitii wanna tokko isitti ammoo biyyi badhaasa wayitii kaadhimamee jira wallaahi billaahi badhaasa sana injifatee hin beeku waan ta'e maani badhaasichi kaadhimamee jira warra balkaabaa ammoo warra badhaafamu keessa galee jira akka addunyaatti jechuudha badhaasa wayitii biyya ammoo kaadhimamaa ta'eera wallaahi dhiyaateera ammas argitanii shuuf namicha kana inni addunyaa kanatti hin xonqola ta'e hin beeku hin ta'u ammoo badhaasa wayitii kaadhimamee jira jechuudha wallaahi billaahi amma ni waa wayii Afrikaa qaba addunyaa kana hin tuqamu ina dhibee jechuudha wallaahi billaahi siri galee badhaasicha narka badee badhaasa isaadha siiti himtu maal taate ammoo badhaasa wayitii muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kaadhimamee jira walabbal kaabaa dhugaadhuma malee ana biyyi deeggaruu mormuu miti warri beektan argitaniittu warri hin argine immoo Abiy ammas immoo kaadhimamee jira waan ta'e wayitii namichi kun xonqaayii wayitii moo dhina dhiba baraan